isaje for who enyuf qoish tasgabbai ma mirqane jira afur qur'ana ti khawngila nasene difa mana goda afur lama tasgabbai tikoshe ko wallahi tasgabbai bishayu dirati bishan dugi ma bishan taje ma afur bishan qofa namni jirato hayye disate wae sa disime okay takitu tanade yesus koi eshi abu difam akka fete godi me tarata amma malida macaafni qulqulluu iddoo kanatti inni mo'u sun gaafa jedhu inni mo'u gaafa jedhu fakkeenyaaf si addisuu yoo Yesuus Kiristoositti yoo amanate ani waaqayyo isaanan waan wangeela jiru haasa'u jirtammoo yaadatamuu keessaniiti isin isa maca inni mo'u jedha lakkoofsa torbarraa miti gaaffiin inni mo'u san eenyu inni mo'u maqaan isa eenyu inni san inni mo'u jechuun ati Kiristoos Yesuusitti yoo amante yaada ke afaan Oromoo si gaafachuu jira yookaan Amaariffa Ingiliffa jijjiira hin jijjiiru saba afaan Oromootiin dubbachuu jira inni mo'u san eenyu Seyxaana moo Yesuus moo Waaqayyo Abba met koshi tasgabbaay boleessa keenya tasgabbaay nan jira aboo tasgabbaay haasa'u jira jirana lakki wajin akka nama rukutuu ka'uu wayii taa'aa waan ta'eef okay walde takkatila lamne kan maqaa Yesuusin Yesuus yaada isin fayyisa qabi isin to kana jecha wala ana jedha akkana ani sultaan haasa'u jira walde takkana guddattani kanaafin paastora TikTok ida isin ta'e baran bishaan jiraate si bukkeedha Debora qoy abboon suuta jirana gaafa na agarta mara kattan awwan jedhe afaan suuta ayyesuuta kuma ka kumeera ko nama waaqayyo akkini jedhe inni moo'isan eenyu galatoom wangeelan jedhini suuta galatoom inaan jedhini na deebisi ela ijoo abboon addisu si kanne jara kana bakkuma tana raafuudi ganaan booda wangeela kitaaba diidami takkan fidee dhufeera kitaaba diidami takka ka wangeela keessaa badee jiru wangeela irra dubbatamee jiru sarra gaafiddanii fitadhe hin deebisannaaf irraa Debora to manu rakkita sillaaseen attaate ijoolleen Kiristoos kuma dubartii sillaaseen attaatan jiran akkamta yeroo hundanii waccu sinni wanti baddan kana dabar aboo hin wacne gaafii gaafadhe kutaa sanatti eenyuuf dubbachaa jira amma ati irraa fudhate amma dhiira irraa fudhattee dhiira lachuu dhiistee ati fuutee maaloo dubartiin irrattani ala abomoo miyuuti nangina Abomoos dhagaarta ndagaa isa moo dhugaa fayyadamu warra Kiristoositti amanuudhaan cubbuu moo ani sanaafitu waaqa ta'a akkasin jenna okay ayyee goobas okay akkaan jedhe suma mataa keef suuta hin jarjarin ka suuta ayyee akkini inni moo usan eenyu inni moo har'a ati jal'ina kanarraa deebitee Kiristoos amantee mootumicha gaafa argattu mootii tati cubbuus yaada garaa keessa mootii siif waaqa inni moo waan kana hunda hin danda'a inni moo san eenyu qaama tokko raasu qaama eenyu inni san jaallattu jibbitu si hime bar inni moo sun har'a jal'ina kanarraa deebitee aggeeffatu moo si moo waaqayyo moo Seyxaana moo Yesuusi eenyu inni moo san inni moo sun isa cubbuu moo isa yaada foonii moo sana eenyu si jedhe makkamoo godhata si mataa keedha bor yoo deebita ta'e Abu Muazi inni moo situ deebitee bor awo fitadde lindan nasa wallahi indandeessu kaa